irreecha addaati. Irreecha addaas kan isa godhu sabni keenya yaa Rabbi nurraa kaasi diina keenya kan jedhe sana hundumaa ta'ee fi galata sana kan guyyaa galata irreecha galataati jechuudha barana. Kunis sabni keenya tokkummaa isaa argatee sabni keenya abbaa biyyummaa isaa argatee sabni keenya nagaa dhabina malee nagaa gammachuudhaniin irreecha barana irreeffata. Kuni waan addaa isa godha. Kanaaf irreechi baranaa irreecha ilmaan Oromoo itti gammaddee ilmaan Oromoo sabni Oromoo guddaan gammachuudhaniin tokkummaa isaatiniin acuuccaa malee kan irreeffatudha. Ani Tasfaa Abdiisaa Margaanaan jedhu Barliin irraa dhufee irreecha kana egaa biyyana innaa dhufnu waggaa 6ffaa keenya akkuma barran darban yeroo hundaa uummata keenya gubbaarra dararra jiru kana nurraa kaasi jennee kadhachaa baane waaqes immoo kana nu dhaga'ee yeroo ammaa kana uummati keenya haqaa fi mirga isaa argachaa jira. Kanuma egaa barana irreecha kana galata galfannaa galata qofaa otoo hin ta'in immoo ammallee laga sana nu ceesisiiti waan hawwinuu fi waan amma har'aatti qeerrooniif qarreen ummati Oromoo irratti dhumaa ture sana fiixaan akka baasu ammallee irra deebinee waaqa galateeffachuuf kadhachuudhaaf yaas dhufne. Soolan Abdiin jedhama kan dhufe Faransaay irraati. Egaa Neezerlaanditti waggaatiin erga ayyaaneffachuu jalqabanii bubbulanii jiru. Irreessi Awurooppaa Oromaa gala erga jalqabanii waggaa 14 anis irreessuma kana irratti hirmaadhee deebi'uufidha kanani gara Neezerlaand dhufe jechaadha. Qabatamaa Oromoon keessa jiru dubbannee wal duukaa bu'aa baane waggaa arfan darban keessatti ammas wanti sun dhumuu yookaan immoo goolabamuu hadhiisu iyyuu malee Oromoon hanga tokko waan karaa qabatee fi ijoolleen abbaa gadaa furmaatatti gochaa jiru waan ta'eef amma gara bu'eechaa fi gara kadhannaa irraati Oromoon gara galataatti yeroo itti darbaa jiru natti fakkaata. Keessatti irreessi waggaa 2 darbanii 2016 kan Oromoota 800 lakkaa'amanii galaafate sun hunduma keenya kan boossisee fi diina keenya kan gammachiise nuun immoo nuwaa boossisu iyyuu malee tokkummaa keenya kan jabeessedha jedhee tayyaada. Warra biyya keessaatiinis Oromoo addunyaarraan baga geessan baga birraanis ni bari'ee jabaadhaa kardaa kallattii hundumaatiin iyyuu jabaadhaati itti fufaan jedhan. Warri guyyaa irreechaati bara baraan malkaa kanatti baanee ayyaanessinaa waggaa 5 irraa jahaati jaalannee ciniinsifattee sagantaa kana dhufuu hin dandeenye waggaa 5 irraati isin kan dhalatte. Kanaaf har'a ayyaana kanaan waan guyyaan sun walitti nuu qajeeleef ayyaanessi kan waggaa 5ffaa asumatti bakka ijoolleen Oromoo walitti qabamanitti ayyaanessuudhaaf saganteessine yaada kana seenatu dhiyeesse seenaan hedduu haa galatoomtu. Ayyaana kana malkama sanitti bakka ijoolleen teenya baay'inaan argamanitti yoo goone bareedaa yaada jedhu waan dhiyeesseef nullee yaadicha fudhannee asitti saganteessine mana barumsaatittuu saganteessine manni barumsaatitti har'a guyyaan sanbata rawaan ooleef hin ayyaaneffamne wixata ayyaanessiti. Garuu ayyaana kana wanti baay'ee adda isa godhu bakka ijoolleen Oromoodhaa silaa waamnellee guutuu biyyaa keessa walitti qabuu hin dandeenyetti biyyoota Awurooppaa hundarraa bakka walitti dhufanitti waan ayyaanessineef ayyaanni isii kan waggaa 5ffaa kun kan addaa ta'a. Kan bara baraallee asitti deebinee akka ayyaaneffannu abdiin qaba. Atillee haala kana hordoftee waraabbii kan akka yaadannoof jaalanneefis ta'u maatiifis ta'u waraabuu keetiif Muhammad Sedduu galatoomi. Ijoolleen asitti hirmaatanis maatiin sagantaa kana asitti waliin qindeessines hunduu galatoomaa jedhaa ulfaadhaa. Jaalluun immoo bara baraan si haa ga'u jennaan. Sake,
Abbaadillaati maqaan kiyya har'a wanni as dhufnee fi irreecha bara 2018 kana irreeffatuu fi akkuma qara goonuu irratti irreessi bara kanaa ammoo akkuma beekame ka waggaa asiin duraatii ol wanni isa godhu tokko xiqqoollee taatuu baatiriin bilisummaa waan ifaa jirtuu fi uduwaan wanni finfinnee bakka godhattee irra ifte jechuu dandeenya. Kanaafuu waan ifaa jirtuu fi kanas rabbii keenya galatoonfatuu fi ammallee ammoo guyyaan har'aa ummata keenya qeerroo teenya ta biyyatti haadamtee akka baalaatti bardeen gaddaa dhumte san yaadannoo isiitiif yaada ta'a. Akkasumas waa'ee ufafootis maal akka goonus waliin mari'ataa waan barbaachisaa ta'eef hadha rabbii keenya kadhatuu fi as dhufnee irreessi baranaa irreessa addaatii. Asisni Daawudin le yaayyoleo. Oh ya Mareo. Oh ya Mareo. Oh ya Mareo. 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 Tawakal yaayyoleo. Oh ya Mareo. Reza ke yaho nubasi kilen sake. 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 Reza ke yaho kilen sake. Reza ke yaho nubasi kilen sake. Reza ke yaho nubasi kilen sake. Mareo, 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 Mareo. Ana maru ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Mareo. Bebe pana ya yoleo. Oh ya Mareo, oh ya Mareo, oh ya Mareo, 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 Mareo. Surataan gumii irreecha Amsterdam Dr. Baqqalaan gara fuulduraatti dhufanii manguddoota eebbisan nu affeeruudha. Akkasuma manguddoonni keenya warri eebbaaf nu qopheessan gara fuulduraatti nu barsiisuudha. Amma Dr. Baqqalaan gara fuulduraatti koottaati malkaanuu saaqaa akkasumas manguddoota eebbisan nu affeera. Kabajamoota keessummoota keenyaa kan biyya ollaa keessaa biyya keessaa irreecha addaa bara 2018 irratti argamuudhaan dhuftan baga nagaan dhuftan. Meena of kalchaa mee yaa Rabbi kan dukkana gannaa keessaa baaftee kan birraa booqaa birraatiin nu geessa galata kee jenna yaa Waaqmee bara baraan si kadhannaa sabni keenya miidhame sabni keenya bittinnaa'e mee saba keenya tokko nuu godhi mee diina saba keenyaa nuu kaasi jennee si kadhataa baane yaa Waaqnu dhageesse galanni si haa ga'u immoo olmaan Oromoo biyya keessa jirrus biyya alaa jirrus saba keenya akka bira dhaabbannu Rabbi mee humna isaanii waa kennu meegaa isin hundumtuu mana nagaatii baatanii mana nagaatti irreecha keessa nagaan irreeffadhaati Rabbi mana nagaatti isin haa galchu bulaa jiraadhaa Bari naga, Kali naga, Kalchi naga, Dikkan naga, Guddan naga, Ardan naga, Reeri naga, Deedi naga, Gadan naga, Gadan Taroba naga, Gadan Mujjin naga, Rabi naga, Kuusi naga, Kuus Goseen naga, Gochi Oromo Borana Bareetum naga, Oromiyaa naga, Kataaba naga, Kakibba naga, Kadiyaa naga, Kajiddu Galeessa naga. Ora bula deeban hanga faamaan dambula.
malkaa kana gubbaarratti waaqa kadhachaa baane uummata keenya keessayyuu qeerroo fi irree ta'e jennee kadhachaa oolle waaqni kana nu dhaga'ee irree nu godhatee har'a bilisummaa fi haqaaf mirga keenyaaf nu dhaqqabsiise galata qabda galata jedha uummata Oromoo tokkummaa kenniteefii jirta ammallee galata jedha nu dhageesseetta ammas gara fuulduraatti fiixaan nu baase kanumaan inni jedha galatuuma. Duraan dursee Rabbii har'a asitti walitti nu qabe galanni isaa guddaa haa ta'u. Ijoollee teenya taphadheen gaddaa akkasitti dhumte sanii Rabbiin jannata hiree qeerroo teenya maqaa nutti gootee ol nu qabdee ol jennee uummata keessa deemuu saalfata dhiifnee deemne kana Rabbiin yaada muraada isii geessee jiruu irratti Rabbi jiruu isii tolchee gara du'aatti akhirattis Rabbi jannata isii haa kennu. Sanaan dura hundumti keenya akka yaadannu waggaa lamaan har'aa bara 2016 ilmaan Oromoo qaqqaaliin waaqa isaanii kan gannaa bacaqii keessa baasee booqaa birraatti cehuudhaaf galateeffata ba'an irratti yaadattu hundi keessan ilmaan Oromoo bakka tokkotti ayyallaatti nam'anii dhumaniiru. Isaaniin daqiiqaa muraasaaf akkana yaadattan kabajaan sin gaafatan akka jirtanitti. Galatoomaa akka isaanii aadaa isaanii jedhanii wareegamanii Waaqayyo lubbuu isaanii jannata haa qananiitu jedha. Amma akkuma jirrutti garasitti babal'annee irreeffannachuudha manguddoonni dhibaayyuu akka nuuf yaafattan isin gaafata. Yaa Rabbi saba keenya dhiiga isaa Isiki tabaddu guyyaa aadaa keeti lafti qomoo keenya birraan bari'ee ijoollee qeerroo isiki tabaddu kuni aadaa keeti irreessi waggumma yeroo dhufa ga'e birraan bari'ee isiki tabaddu guyyaa aadaa keeti lafti qomoo keenya birraan bari'ee ijoollee qeerroo isiki tabaddu kuni aadaa keeti irreessi waggumma yeroo dhufa ga'e birraan bari'ee Lucky dargo Kenya, guyyaa aadaa keeti, itti tabaddu, mukukkoliin diilalli sammale, itti tabaddu, lucky ijoollee Kenya, kuni aadaa keeti, of ta'uun qoricha. Nama nu affeera kunoo dhangaa Oromooti waan aadaa keenyaa fi cuukkoon jira, caccabsaan jira, qoriin jira, qinceen jira, wanti dhabame hin jiru hundumtu guutu nama nu waamaa nyaatu kun qophaa'eera wanti jettu bara bilisummaa bakka Oromoon har'a waan barbaade qixxumaatti qaqqabeef adda jedheen fudhadhe. Rabbi bara sana boonyee yaa Rabbi immaan keenya nurraa xaragi sabni keenya dhume saba keenya dhume kana immaan nurraa xaragi jennee Rabbi nu dhaga'e kunoo bara dhumiitiin sun darbee bara nammoo bara Oromoon tokko ta'ee gadda sana booyti sana nurraa haqee bara gammachuu bara bilisummaa bara aadaan Oromoo dagaagee aadaan Oromoo addunyaa irratti beekamee ilmaan Oromoo biyya adda addaa dhufanii aadaa isaanii kabajuudhaan dhufan bara gammachuu har'a Rabbi kadhannee boonyee turre bara darbe boonyee booyti sana immaan sana nurraa haqee bara nammoo kun gammachuu kana har'a gammachuudha guyyaa gammachuu Oromoo
Ayyee isinis baga gammadde. Amiin baga wajjin gammanne. Baga keessan sinis. Baga boga brage sani Oromo marti baga wajjin nungee baga bilisoomne egaa Oromoon Nederlaand jirtan yeroo hunda gammachuudhaan ayyaana irreechaa bara baraan kabajuu itti fufeera. Ammas kanaan boodas akkanumatti itti fufna aadaa keenya guddisuudhaaf dargaggeetti jennee qeerroo qarree hundumti keenya aadaa keenya irratti harka wal qabannee guddisuu qabna. Kanaafuu akkanumatti itti fufna. Rabbi fiixannoo haa baasu. Warri kuni bara nagaa, bara galataa, bara quufaa, bara milkii, bara uummati keenya akkasuma harka wal qabatee fuulduratti kan yaa'u kan tokkummaa isaa cimsu mortuun kan baddu baddeetti amma isaa baddu goomattuutu nutti hafe yaa Waaqayyo goomattuu keessaa goomattuu alaa nurraa dhiibi. An dhalatee nuufaa guddisuu dirreenan bulmaataa nuufaa ta'uu an hormaataa nuufaa ta'uu kormi cirriyaa ta'uu rimaa napheyaa ta'uu beekaan nuufaa nurraa buluu wallaalaan nuufaa beekuu an dhukkubsate nuufaa maaru an adeeme nagaan nuufaa gashuu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu an nu nyaatu an nu goomatu nurraa kaasu. Kanumatti ayyaana kana ayyaana nagaa godhee nuufaa xumuru waggaa waggaadhaan nu haa ga'u yeroo hundumaa waggaa waggaan maatii akkatti wal ga'ee waliin kabajuu jaalalaan gammachuu rabbi nu haa taasisu. Bunni inni jalqabaa fi inni dhumaa Oromoon akka wanni itti qabata. Bunni milkiidhasi, mallattoo araaraatis, mallattoo nagaatis. Oromoon buna dhugee dheetu sakaanis namaa godhachuudha. Kanaaf galatoomaa jennaan amma buna kana nu dhabdhamsiisu. Waggaa lamaan irraatii waggootaan kanaan dura waan keessa turre beekna. Baay'een keenya gammachuudhaan baanee gammachuudhaan hin gallu. Asitti illee baanee balaa biyya keessatti uumamu irratti gaddaa oollee uuma rakkoo haasaa oollee addaan galla. Barri jijjiiree haalli jijjiiree qabsoon uummata keenyaa jijjiiree adda jijjiirama keessa jirra. Karaa biraatiin uummanni keenyas adda faca'ee walitti hin dhufu. Baran akka gaariitti bakka jirru hundaa walitti dhufneerra. Walitti dhufeenya keenya keessaa tokko asumatti mootummaa bakka bu'anii namoonni embaasii keessa bakka adda addaatti hojjetan namni Oromoo nullee isaan hin dubbifnu isaan illee nu dubbisanii akka namichi buufa dheesse ofii namicha dheesse lafti jidduu sanatti tafte jedhamutti akkasi walleessinee jiraanna. Baran ammoo injifannoon keenya injifannoon uummanni keenya biyyatti argamsiise isaaniinis akka walitti dhufnu nu taasisee jira. Har'a ambaasaadar Uunatu Bilaataa nu jidduutti argamanii jiranii. Duraan dursee abbaa milkaa Dr. Bakkalaadhaan akkasumas maanguddoota hawwan asitti argamtan dargaggoota qeerroo shamarran hundumaa baga ittiin sin ga'ee baga wajjiniin waliin nu ga'ee jechuun barbaada. Akkuma waabbiin ibsan kanaan dura walitti dhufeenyi ture haalaan rakkoo bataasaa qaba ture keessumaa'u bakka bu'oota mootummaa wajjiniin akkas wal arganii ayyaana akkasii waliin kabajuun rakkisaa akka ture beekamaadha. Haa ta'u sun hundumtuu jijjiiramee amma garaagarummaan ture sun hundumtuu diigamee hundi keenya tokko taanee kaayyoo tokkoof biyya tokkoof saba tokkoof waliin hojjechuudhaaf haalli mijaa'aan uumamee jira. Kun galata guddaa galfamuu qaba. Kun akka salphaatti argame miti qabsoodhaan kan dhufedha. Kana jechuun qabsoon raawwateera xumureera kana booda qabsoon hin jiru jechuu miti. Qabsoon kana booda gaggeeffamu garuu tokkummaadhaan gamaa gamana ta'anii walabaaruudhaan utuu hin ta'in walii tumsanii wal ta'anii tokkummaadhaan rakkoolee fuuldura keenya jiran hundumaa
injifachuudhaaf kan irratti qabsoofnu kan wajjin hojjennu ta'a jechuudha. Akkuma sila yeroo waa'ee bunaa ibsan bunni aadaa mataa isaatii ta'e qaba. Akka Oromiyaattis waan guddaadha bunni. Hiikaa guddaa qaba keessoo bunni qalaanis. Waa'ee bunaa miti kan dubbachuu barbaade. Waa'ee aadaa, seenaa, safuu, duudhaa uummata kanaa bara dheeraadhaaf akka baduuf duulli hamaan irratti gaggeeffamaa ture. Bara dheeraadhaaf duulli hamaan irratti gaggeeffamaa ture. Haa ta'u malee baduu hin dandeenye, balleessuus hin dandeenye. Har'a gahee jira. Kana boodas daran kunuunsuudhaan addunyaatti beeksisuudhaan dhaloonni haaraan aadaa kana duudhaalee kana qabatee akka deemu akka gara fuulduraatti gabbisu gochuudhaaf hojiilee gurguddaan hojjetamuu qabu. Beekamaadha aadaan kun duudhaan kun seenaan kun ifatti bahee akka calaqqisu gochuudhaaf hedduun itti wareegamaniiru. Salphaadhaan waan dhufe miti jechuudha. Gatii kanaaf aadaa fi seenaa duudhaa miidhagaa kana gara fuulduraatti daran kunuunsinee dhaloonni dhufu immoo daran cimee fudhatee gara fuulduraatti deemuudhaaf akka danda'utti hundumti keenya'uu kan ammammaatti jalqabne kan ammammaatti hojjenne olitti hojjechuu qabna. Aadaan eenyummaa ibsa. Aadaan namni aadaa hin qabne namni aadaa isaa hin kabajne gabraa jedhan sila yeroo dubbatan yeroo waa'ee bunaa dubbatan jecha guddaadha. Ammas kan kunuunsachuu qabnu daran kan gabbisuu qabnu aadaa seenaa qabnu seenaa keenya aadaa keenya kana daran kunuunsinee gabbisnee gara fuulduraatti addunyaa irratti beeksisuu danda'uu qabna. Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu aadaa fi seenaan duudhaaleen sabaaf sablammootaaf uummattootaa bara dheeraadhaaf kabajamuudhaaf mirga hin qabutu. Qabsoo dheeraa hadhaa gaggeeffameen garuu aadaa fi safuun uummataa sabaaf sablammootaa Oromoos dabalatee kabajamuu erga jalqabee yoo baay'ate waggaa 20 kan hin lakkoofsu. Innuu bu'aa bahii mataa isaatii baay'ee qaba. Gatii kanaaf aadaa fi seenaa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf ammas daran jabeessinee cimsuu qabna kan jedhu dhaamsa koo ta'ee akka imbaasiitti immoo imbaasii haaraa as Danaagitti bannee jirra. Achittis tajaajilamuu jalqabuu qabdu. Imbaasii kanaan dura ture kan Brussels naannoo Brussels qofaadha kan inni kana booda haguugu cover kan inni godhu kan Danaagitti baname garuu warra as jirtan hundi keessanuu achitti tajaajilamuu dandeessu. Kun oduu gaarii siniif himuudhaaf qabannee dhufneedha. Ani gaamana yoon jedhe nagaa naaf kolchaan jedha. Naaf kolchaa. Itti ambaasaadar dubbatanii waan hin dubbadhu baay'een qabu. Lalisaa Biraanuu naan jedhu. Awurooppaa paarlaamaaf naannoo koomishinii irratti kan hin hojjedhu istiraatejik dipaartimentii. Ergaa bareedaa dabarsaniiru. Carraa gaariidha. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Bara darbe dhufuu barbaadeen ture. Barachaanis dhufuu barbaadeen ture. Amata 3 fitee amata 4 kan jira. Beeljeem dhufee dhimma qabsoo Oromoo kanaaf aktiivistoota wajjin indirectly hariiroo sirrii qabna turre. Wanti hojjetamaa ture garuu har'a immoo hiree kan argadhee asitti argame. Wanti jechuu barbaadu dargaggootaaf. Wanti amma asitti arginu kun biyya ambaa keessatti argamu kun aadaa Oromoo, seenaa Oromoo asitti calaqqisiisuuf yaalii gootan kun half century fudhate waggoota 50 ol fudhate. Namooti baay'een otoo nuti hin dhalatin dargaggoota as jirtan kun otoo hin dhalatin dhimma kanaaf biyyaa ba'anii yuunivarsiitii gad dhiisanii jiruu isaanii dhiisanii maatii keessaa ba'an baay'een keenya maatii qotee bulaa keessaa ba'anii jiruu maatii isaaniillee jijjiiruu dhiisanii aarsaan guddaan kafalameera. Meebii namoota akkasii as keessa akka jiran abdiin qaba. As geenya injifannoon kun argame wanta qaban itti fufsiisuun dirqama seenaati. Haa ta'u malee Oromoon amma naashinaalizimiin isaa sabboontummaan isaa naashinaal ajandaa biyyoolessaa qabu adivaansi baay'ee gochaa jira. Dargaggooti garuu armaan booda dinagdee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hawaasi ikonomikaalii strong hin taane politikaalii lafa ga'uu hin qabu.
yoo ikonomikaalii immoo jaboo taane karaa yeroo deemuun hin danda'ama. Yeroo darbe torbee darbe Finfinneen ture wanti Finfinneetti argaa turre tokko ikonomii irraa madda namni keenya magaalaa sana keessa hin jiru daangaa irra jira waan ta'eef kana booda dinagdee irratti hojjechuu. Inni lammaffaan tokkummaa Oromoo injifannoo kana qabsoo kana asiin ga'u waggaa 50 namoota abdiin kutatiin kallattii adda addaan geggeeffamee as ga'ameera. Otoo abdiin kutatiin waan tokkummaa Oromoos abdiituun kutatiin irra deebinee dubbachuu barbaada. Utuu arginu akka hin argine ta'uun barbaachisaadha. Tokkummaa Oromoo hin miidha yoo ta'e utuu dhageenyus akka hin dhageenye ta'uun dirqama. Ekspertoota warra amma biyya gaggeessaa jiran wajjin maree qabna turre naayitmeerii guddaan especially for my generation tokkummaa Oromoo baay'ee nu yaaddessaa jira. Kanaaf irra deebiin dubbadha. Tokkummaa uummata kanaa miidha yoo ta'e utuu arginu akka hin argine ta'u utuu dhageenyu akka hin dhageenye taane bira darbine dubbii bulchuu barbaachisaadha. Emotional akka hin taane dargaggoonni Oromoo kan biyya keessas biyya alaas jiran emotionii keenya govern gochuun dirqama. Kanaachi baay'ee rakkisaadha. Baay'ee galatoomaa. Lauf kolcha galatooma carraa kana argachuu keenyatti baay'ee gammanna. Maqaan koo Almaaz Dinqaayyoo Eebbaan jedhama. Kan inni hojjedhu embaasii Itoophiyaa Deenaagitti amma baname keessattidha. Egaa carraa kana argannee dhufnee isinitti makamnee ammas irreechas wajjin kabajuu keenyaaf galata Waaqayyoon jedha. Waanan dubbachuu barbaadu amma carraa amma argame kanatti jijjiirama kanatti fayyadamnee hawaasa keenya fayyaduudhaaf hundi keenya iyyuu beekumsa keenyaan qabeenya keenyaanis wanta dandeenyu hundumaatiin hawaasa keenya cinaa dhaabachuu qabnaa jechuudha. Akkuma beektan biyyi kun guddaadha, wantoota adda addaatiin guddaadha. Isinis carraa adda addaa qabdu natti fakkaata. Biyyi keenya immoo akkuma beektan sadarkaa 5 irra jirtu beektu keessumatti hawaasni Oromoo jechuudha. Warri dubartiis carraa qabdan kanaan beekumsa warri qabdanis beekumsaan warri maallaqa qabdanis invest gochuudhaan hawaasa keenya deeggaruu dandeessu jedhee tan amanaa jechuudha. Kanaafuu carraa adda addaatu jira embaasii keessatti yeroo hojjennu daayasporaan biyya adda addaa jiru akka inni biyya keessatti hojii adda addaa hojjechuu danda'uuf carraalee adda addaatu jira jechuudha. Imaammata adda addaa kan fooyya'us akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Amma isuma jiruunuu fayyadamnee hawaasa keenya baay'ee hojjechuu hawaasa keenyaaf baay'ee hojjechuu dandeenya, gargaaruu dandeenya. Kanaafuu kanarrattis akka waliin hojjennu asumaan gaaffii dhiyeessaa jechuudha. Inni guddaan hundi keenya iyyuu ammas injifannoon argame akkuma jirutti ta'ee gara fuulduraatti tokkummaadhaan akkuma warri na dura dubbatan jedhanitti tokko taanee wal dhaggeeffannee isa caalu isa fuuldura keenya jiru kan ammoo wantoota adda addaa fuuldura keenya jiru itti immoo tokko taanee deemuu qabna. Kanaafuu ammas qabsoon waan dhaabatu hin qabu. Iddoo yaanne sana geenye irra jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu hidhannoo keenya cimsinee wal dhaggeeffannee gara fuulduraatti injifannoo gurguddaa uummata Oromoodhaaf akka fiduu dandeenyuuf wal taanee wal dhaggeeffannee adeemnu jecha. Akkuma kana jirbiin wal taatee arba hiitii jedhama mitiire tokkummaan keenya cimuu qabaa ergaa jedhu asumaan dabarsuun barbaada. Embaasii Itoophiyaa Deenaag jiru yoo dhuftan na argitu wanta wajjin hojjennus baay'een ni jira jechuudha. Kanaafuu carraan argadhe kanaafis galatoomaa jecha wal argana gara fuulduraatti. Ilmisuni se guddatu riskabe ya dungatu irrechi keenya nan dhufeeyo irrecha mootii ayyaanaawo irrecha maaltu wallaalaawo meetinna weeddisa